messenger nama jalan dubbatu. Odoo si barreessanii yoo ati nama jalan dubbatu. No, osoo si barreessanii osoo hin taane in qalladaan tamama dhugaaf taataadha faate. Wallahi dhugaa haasayaa jira. Wallahi billahi dhugaa haasayaa jira. Wallahi rabbi dhaba mana haa godhu dhugaa haasayaa jira. Wallahi dhugaa haasa'u jira. Waa'ee gadaarraa immoo. Taa'imee gadi. Waa'ee gadaarraa dhugaa haasayaa taataadha faate. Wallahi ma gadaan eenyu ni rabbi gadaan. No jechuun no kan rabbi maali osoo hin taane. Atama maal ta'ee jiraa jirta. Lammaffaa immoo ana naa barreessitee. Nasri odoo si Anaasibicha waliin haasa'u. nama jalaan dubbatu. Odoo si barreessanii jalaan dubbatu. Akkana jalaan dubbanne ni jiru. Nasri alole salaam alaikum. Messenger kan kee kana guyyaa barreessanii Walufi muti godhan Nasri alole waliin dubbatu. Nasri alole salaam alaikum. Abdallah mee tutas gabbaay. Waati katti si gaafadha. Waata katti bicha si gaafadha. Homaan hin gaafatini mee tas gabbaay. Deeqaa takkaan boseette isaa mee tas gabbaay. Maalli haadha faate atammoo maalli ajandaan kan kee arga. Waati gaafadha. Waan haati faatee dubbatu anan dubbadhaan na dhageeffadhu. Mee anaaf isiinu amata aboomee daa'ima sanan irraa qabu. Anaaf isiinu amata 7 wal beeyna waan haganaa waliin haasa'uu dadhabu Abdallah keessi jaaladha si qabata. Mee tas gabbaay asuma keessa taa'e. No, lubbuu kiyya mee na dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Waa takkatti sitti hima. Natti himateetti. Dhiira akka keetiitti himu dhiira akka keetiitti miti. Waliin dubbadhe itti barreesse na jalaa deebisuu dide si kabaja jedheen isaaf jedhee guyyaa kan birrii 70 kiisii kiyya baasee maqaan isaa waliin baay'inii irraa kafale. Itti barreesse na tuffatee na jalaa dubbachuu dide haati faatee jaartii namaati. Ufiitti kenne kafaluu qaba. Maali anaaf sillee takka ani itti barreessee maal jalaa dubbachuu dide. Yeroo tokko boleen sordaffin adillee dhageeffadhu mee. Yeroo tokko illee rakkoon keessa maal dhageeffadhu laal. Dhageeffadhu haadha faate. Nasri na dhageeffadhu. Amma yeroo rakkoon keessa maali beektaa haadha faate ila. Sillee ta'ee aslii ta'ee warri miidiyaa kuni akka waan isin malee namni arraban qabne akka waan namni isin malee arraban qabne. Dhageeffadhu mee. Dhageeffadhu yeroo tokko dhageeffadhu. Yeroo tokko dhageeffadhu. Ammallee narrabsine bar. Mee dhageeffadhu kaa. Ila mee dhageeffadhu. Ammallee narrabsine bar Nasri dhageeffadhu ammallee narrabsine bar. Inni mee dhageeffadhu. Inni jabaa ilaal qabeenya qaba bar jabaa qabeenya qaba abbaa qabeenyaati bar. Maqaa guddaa mee dhageeffadhu. qabaadha laal. Hai. Dhageeffadhu siin jedhu. Anama miidiyaa irra kaasaa argee maali haadha faate ajandaan kan kee siin jedhu. Dhagaartaa garuu rakkoon keessan guddaa malinnis. Yoo tiktokii isin qabaatan akka waan namni isin malee tiktokii fayyadamu kana malee namni biraa haasaa hin dandeenye beekumsa hin qabne arrabsoo hin dandeenye beekaallee isinuma jabaallee isinuma ka ajandaa nama godhatullee isinuma ka nama raggatullee isinuma kuwwan wallaalaa tarii namni ammoo ajandaa isin gabbaasan kana hunda namni callisee bira darbuun tuffiillee ta'uu danda'a. Siigalee yeroo tokko ammooyyuu namni bakka ofii jiru yoo of beeke waan argee fi oma mirkii jala deemee ganama galgala ajandaa godhuu dhabuu danda'a. Ati naan barreessine haadha faate. Si Nasriin miseejii namaan deebisuu dhageettee haga bakka si jaallatu si kabajullee siigalee. Yoo ati yookiin ammoo baabaa waliin haasoftee yookiin imaluu waliin haasoftee dhuftee osoo naan barreessin siigalee. Osoo naan barreessin dhuftee miidiyaa gubbatti atillee yoo ajandaa kan kee uffatu barbaada Nasri jechuudha. Asliillee yoo ajandaa ofii uffatu barbaada Nasri jechuudha. An dhugaa dubbatu ila yoo qalbii malee dhugaa dubbatu taate jecha. Ani dhageeffadhu gaafa chaalenjii kana isinii kennu dhugaa yoo walitti taate asliillee yoo taate sillee yoo taate biyya baqaa keessa jirtanii ijoollee as arsiiti nama kenna. Isini taa'oltu nyaadhaaf isini fide malee akka isin danafaatanii abbaa qabeenyaa gootanii ofirraa haasoftan kanaa miti. Siigalee gadaallee yoo beeksistan mana nama kennaa illee yoo beeksistan laal illee ta'ee asliillee ta'ee eeggada asliin Nasriin dhufee keessaan wallaahi na fixachiisa. Asliin eeggada dhufee keessaan na kadhatee natti malee an akkas hin jenneen nama kadhadhillee qabu eetirii naan beeksisne miidiyaa kiyya naan beeksisne siigalee. Karaa gabaabaa sa'aatii amma miseenjaraan kottu namni waa si godhee jiraate. Beeksisee jira maan an beeksifnee maal inni? An beeksisiif na Ana akkasii jiraa jiru bar. Eetirii naa beeksisi jedhee dhufee silleen kadhanne nama biraalleen kadhanne. Kanama qabeenya nama tokko beeksistaniif maqaa namaa jala darrabdanii ajandaa isin godhannaa maalii isin godhannaa.
no tokko yoo irra darban ila dheengadda asliin waan nurraan beeyneef waan maqaan kiyya keessa hin jirre ajandaa ofii oofatuudhaaf fidee maqaa kiyya walin laaqe siigalee amma immoo atillee fiddeeti an qoosaa se'a yoo qubna gadi isaa ta'e arafaa ta'e keessaan kottu akka intalti namaa waa namatti haasoftu natti haase Maamman Nuuri yoo taate dheengadda sillee leencuma sin roobsaa ture bishaaniin hin bitamne maallaqaan bitame yoo dhugaa taate siigalee leenci sun leenca gaafa duraatidha as bayaati kan leenca gaafa duraati miti gara yoo dhugaa dubbatu taate yoo dhugaa dubbatu taate akka waan akka guyyaa namaa nyaatee wanti qarraasu ture yoo taate Nasri, leenca isaa hin kafallaafi. Leenca isaa hin kafallaa dhaqaa kafallaa. Mee Abu Abdallah waan sin galchine keessa galee atillee nama guddaadha yaaki. Bu'aan irraa gadi. Leenca gaafa dura sitti roobsee naan jedha sitti jemir as dhufeetiin. Leenci gaafa dura narra roobsee ati faate hiyyummaadhaan dhuftee leenca natti leenca natti roobsisaan jette na argii dhufee leenca na kenne. As bahee dhufeetiin leenca gaafa duraati birrii naan jedhu akka dhiiraatitti. Akka gaafa duraa dhiirummaa ofii guutee as baheetti leenca gaafa duraa san birriin si kenne naan jedhee dhufee naawwan jedhee miti. Akkuma gaafa duraa iyyisiiftee dhufteetiin nu kennite sanitti ammas as dhufee leenca gaafa duraa si kenne dhufeetiin birrii san si kenne naanaa jedhu leenca gaafa duraatti ilaalle akkante daffaar. Leenca gaafa duraatti naan jedha leenci gaafa duraa si kenneetiin jedha. Kamaaliiti leenci gaafa duraa. Iddoo rasaa deemin wannoota warri mootii taraa nama natti hin deebisine nanaas natti hin deebi tokkoof tokko guutaa kalaas guutaa mana waan kooti bayi mana kiyyaa kalaas kabajaan sirra qabisitu ofirraa didee warri mootii taraa isinirraa qabadha mootii taraa natti ol hin deebisine anasiri deemi dibbeetumi hattootaa deemiti hattootaaf dibbeetumi kabajaa namni sirra qabu hin beektu nasri laal kabajaa namni sirra qabu gaabii namni sirra qabu hin deemu deemi hattootaa fi dibbeetumi. Nama kaminu nama kabaju malee nama sodaadhu qabu. Eenyuun nan kabaja la mucaa xiqqaallee nan kabaja. Mucaa xiqqaallee nan kabaja. Deemti hattootaaf dibbeetu. Asiin duraa kun nagariifuu kabajaafu si barreessee si dubbadhee gaafa birri baabaan jechuudha miskiina mana madaam keessaa jechuudha. Maayisanii ofii akkanatti of keessa qabdee hin jettee boottee natti himattu baabaa si barreessee bar dhufee si dubbisaa naan jettee bar dhufee si dubbisaa naan jettee haxum jettee bar ati kabajaa akkam beekne ni beeka bar nasriyaa hay dhufee si dubbisa jettee haxum jette maaliif jenna waa'ee hattoota Dubaayii keessa galuun berba hin feetu ka faarsee bulaa hattoota Dubaayiiti jechuudhaan sitti himaa maal kan namni harka sira qabu sitti himaa kanaafuyyuu deemiiti tokkoof tokko jedhe laal akkama tokkoof tokko jette sanitti jechuudha dhageeffadhu laal dhageeffadhu TikTok kanarraa waliin fayyadamnee jirra argiteerta laal TikTok kana waliin fayyadamnee jirra argiteerta bu'aa isaatii fi miidhaa isaallee sirriitti argitee jirta siigalee bu'aa isaatii fi miidhaa isaallee sirriitti argitee jirta nasri dhageeffadhu siigalee waan abbaa hadhanina dhoggate kana torbee takka keessatti hin argadha waan hadhanina dhoggatu kana torbee takka keessatti hin argadha yoo understand me torbee takka keessatti argadha gina moo jechuudha isin hunda ajandaa isin godhadha isin hunda ajandaa isin godhadha isin hunda ajandaa isin godhadha allaal miskiina jechuudha laal miskiina maqaa arsii nyaattanii bar isin maqaa arsii nyaattanii bar maqaa nu nyaattanii bar maqaa nu nyaattanii bar maqaa guddaa kana qabattanii maqaa arsoomaa kana qabattanii ati gaafa duraa kana micarraa birrii nu fuudhuu hin dandeenye maaf nu kennite fiddee maalumaan fiddee lallabdee silkii kan keetiin lallabdee kanaan lallabdee nu gurguratte akka dallaalaatitti dallaala taatee nu gurguranne gaafa duraa dallaala taatee nu gurgurattee bar gaafa duraa maaliif dallaala taatee nu gurguratte hadda ammoo maaliif hin danda'u jette hayee maqaa nu nyaatan ka hayi guys maqaa nu nyaatanii bar maqaa nu nyaatanii bar dallaala ta'ee nu gurguratee ka'ee hadda dhufeetiin takkaaf takka naan jedha maal haadha faate xiqqoo tanaa kennaa isin hin jedhe dooti nu leenca bar leenca geemii lammaffaa irratti kennee bar leenca gaafa duraa naa kenne san kaatan haasoftu kana jechuudha argite geemii lammaffaa irra kennee bar geemii lammaffaa irratti jechuudha oovarii ammoo yadhee geemii tokkoffaarra leenca naa kenne leenci isaa geemii tokkoffaarra naa kenname geemii lammaffaarra naa kenname bar akkanatti immoo yadhee bar osoo leenci keessa na fedhe annan immoo yadhaa bar leenca isin miskiina irraa guurtanii naa kennitan haqa keessanii leenci sun qofti yoo ta'e qof yoo akkasitti haasofne qof yoo akkasitti fishaa gadi wal yaafne qof yoo akkasitti garaa gadi wal dhoosna jenne haqa miskiinaati bar
Haqa miskiina irraa guurtan dhuftanii nuu kennitan na kenname leenca san illee. Way keessan ta'e keessanii miti bara. Eega birrii uummata irraa guurtanii qoodaa jiraatan naa qoodaa kanaas. Miskiina irraa fuutanii ofii mudhiftanii miti. Akkasii bara. Miskiina irraa guurtanii ofii mudhiftan. Eega miskiina irraa guurtanii ofii mudhiftan anaafis kenna. Naafin kennitan taanaan ajandaa sin godhadha. Si jamir hin barbaadu iyyuu birrii tana. Wallaahi billahi birrii tana hin barbaadu iyyuu. Inuma hin fedhu iyyuu kuma 500. Inuma hin barbaadu iyyuu funyaan hin nahaa baatume. Hiyyummaan birrii teessan tanaaf nahaa seentume. Birrii teessan tanaaf kaayiroo keessaa bahuu haa dhabume yaani. Inuma hin fedhu birrii tana. Ittuma hin ajamu iyyuu an birrii teessan tana. Hudduu keessa kaaddaa deemaati. Deemaati birrii tana hudduu keessan keessa kaaddaa. Faarsee bultoota jechuudha.